Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi keenya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu kun sagantaa keenya hir'isuudha ani mulu qanaasan ogummaa daayirektaraatiin Kaasaawun Girmaa ogeessota istiidiyoo mara waliin isu wajjin turtii taasisna an of barsiisuutiin immoo sagantaa koo jalqabeera keessummoota koo waliin wal barree kallattumaan kara sagantaa keenya deemnaa na ildiimaa yeroo maal akka ta'e hin beeku baga nagaan dhuftan. Maalo fuula ifadha. Nalolaa jirtu lambar fadhemu. Sinjalaan ture? Xiqqoonan tureen dhugaa. Wal barrame. Ani maqaan kee Keemboon Lataa jedhama. Barataa Yuunivarsiitii Finfinnee Dipaartimentii ICT. Barnootaan alatti immoo fiilmii fi tiyaatira illee yaalta. Walaloos. Barachuudhaan. Korsoonni illee jiru miti? Jiru. Jalqabdu ture? Isaan fudhachaa maan jira. Dhiyoollee giddugala aadaa Oromootti kan eebbifamanii jira. Eebbifamtanii? Akkam turiire? Baay'ee namatti tola. Aartiin gaafa keessa seentee ilaaltuu fi gaafa mo'aala taatu tokko miti. Adda baay'ee. Waan eegdee argatteetta? Baay'ee waan ajaa'ibaatti barsiisonni aan achitti nu barsiisan illee barsiisota baay'ee ciccimoo yuunivarsiitota garaagaraa barsiisaa turanidha. Baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Aartiin baay'ee namatti tola. Baay'ee. Ani ragaan ba'a. Hayyee wal barra. Maqaan koo Tolasaa Lataan jedhama. Anis Yuunivarsiitii Finfinnee Dipaartimentii Jiyooloojii baradha. Waggaa arfaffaadha amma sadaffaa xumurre. Meeqaffaatti eebbifamte? Waggaa afur. Afuritti? Baranii eebbifamta? Barataa. Waaqayyo si qarqara. Leel. Immoo Jiituu Tarrafaan jedhama. Jiituu sagaleen kee xiqqoo gadi bu'eera. Nyaanne moo? Nyaadhe. Jiitu. Barattuu Jiituu Tarrafaan jedhama. Magaalaa Sulultaarraan dhufee. Barataa meeqaffaa baratte? Akkaawuntiingii. Akkaawuntiingii? Waggaa meeqaffaa? Waggaa sadaffaa. Sadaffaa. Inni eebbifamna ka? Nyaanna? Hayyee giifti. Maqaan koo Beekar Isheetuun jedhama. Barattuu kolleejjii BSc Narsiingidha. Waggaa arfaffaadha. Alanan eebbifamna? Barani. Miti? Hayyee. Giifti. Okay, maqaan koo Dammaan jedhama. Magaalaa Sorortaatirraa hin dhufee barattuu waggaa arfaffaa akkaawuntiin ganda faayinaansii dipaartimentii. Damma. Maqaan kee baay'ee akkuma maqaa keeti? Dammaatillee. Hayyee baga nagaan dhuftee Damma. Sagantaa koo Damma naa boota jedhee yaada. Hayyee. Maqaan koo Oolaabuu. Maal jechuudha? Eenyu si baasee maqaa kana irratti baasiriitti taasisuuf? Mugasi maqaa kiyyaa seenaa guddaa qaba Luwis Kooriidha. Kanaan mugasi abbaa kiyyaa akka falaasfaa wayii Maqaa kee irras akkuma falaasafiira. Qaroomin numarraa eegalee. Barataadha moo hojjetaa? Ani barataa yuunivarsiitii kan waggaa lammaffaa sooftii injiniiringii bara. Injiniiringii. Waggaa 3 qabdu. Waggaa 3 qaba. Xumurteetta. Xiqqoo si'aafi. Hayyee. Giifti. Siifan natti hin dhaga'amu. Maqaan kee gatii barreeffamiif malee. Hayyee. Akkaawuntiingii namarsitaniittu qarshiitti irratti gaa akkuma barumsichaatti waliigaa egaa sagantaa keenyan jalqabnaa. Egaa hir'isuun keenya seera qabaa. Seera isaatiin deemuun immoo dirqama ta'a jechuudha. Seera isaa keessaa inni tokko fakkeenyaaf Keemboon gaaffii gaafatamee Keemboon yoo deebise dirqama Tolasaan baank jechuu qaba jechuudha. Kanaaf Keemboon deebisee Tolasaan baank hin jenne taanaan qarshii Keemboon argate kan koo ta'a jechuudha. Tole kanaaf gaaffii al tokkoon deebisaa hundi keessanuu sirriitti na dhaggeeffachuu qabdu jechuudha. Gaaffii irra hin deebi'u. Gaaffii walitti himuun qarshii ofii qabdanii isinirraa hir'isa. Baank jedhe intinaadha deebiinsaa jettanii walitti himuun sirrii miti jechuudha. Isarratti immoo namni marsaadhaan gaaffii sirriitti deebisaa jiru yookiin maallaqa isiniif agarsiisaa jiru marsaa keessan irratti hir'isuu hin dandeessanii jechuudha. Tole ifa jalqabnu Keemboon sirraan jalqaba. Ayi. Iskeer ruutiin 25 meeqa ta'a? 5. Siriitti argateera. Baank.
Ayyee hojii kee sirriitti jalqabdeetta. Baankii jedheera tola isaanii sibiran jira tola isaa. Dhalli namaa hafuura gara araatti baasu maal jedhamu waamama? Argansu. Baanki. Sirreessi. Hafuura galaatti baasu. Hafuurri gara alaatti ba'u maal jedhamu waamama? Kaarboon daayoksayidii. Kaarboon daayoksayidii. Sirrii. Baankii jetteetti jitu. Sirriirra jirtu. Sibiran jala jitu. Bookeen buusaa miila meeqa qabdi? Ja'a. Ja'a. Sirriitti argatteetta. Baank. Bank. Akkami mee naadhiisaa malee. Hayyee isaan faranka argachuu hin dandeenye. Sibiran jira beekaa. Biftuun eessaan baatee eessaan lixxe? Karaa baabaatee karaa lixaa lixxe. Karaa baabaatee karaa lixaa lixxe. Sirriitti argatteetti. Bank. Maal wantichi? Baankiin baay'ateera. Sibiran jira damu. Akaawuntiingii baankii irratti cimaniiru. Hayyee humni elektiriikii ittiin safaramu maal jedhama? Kilowatt. Bank. Sifan sibiran jira. Qubee Giriikootaa keessatti kan arfaffaa irratti argamu maal jedhama? Siyaa darbu. Da. Da. Zeta. In arganne deeltaa. Hayyee gaaffii kottanfaa sibiran jira Kimboon. Ayyee. Magaalaan addunyaa irratti waggaa dheeraa qabdu eenyu? Amerika. Washington. Misir. Itoophiyaa. Sirrii jettee baankii irra jirtanii Itoophiyaa miti baankii miti jechuuf hin tureen illee. Dam yaalta? Jarman. Roomaa. Sibiran jira tolasaa. Lafti biftuurraa akka naannooftu kan argate eenyu? Jaliiluu jaliil. Adarbu? Archimedes. Adarbu? Niikoolaas Kooppaarnikas jedhama. Niikoolaas Kooppaarnikas akkan jedhee akkuma ofii kootiif deebifadheen yeroon keenyan dhume. Kanaaf marsaa kanarratti eenyuun irrisnaa abbaa irristan barreessaa. Egaa marsaa kanarratti akkan silasin jedhetti namni tattaaffii guddaa taasisee hin dorfamu jennee turreenti. Amma hundi keessanuu inni tokko yoo deebisu inni tokko baankii jechuudhaan maallaqa sassaabuu fi gaaffii deebisuudhaan hundi keessanuu gahee argataniitu. Nama hirrisuu qabnu isin keessaa hundi keessaniyyuu hin barreessitu marsaa kanarratti jechuudha. Cimaanii kan isinirraa adda ta'e hin argamne kanaaf eenyu haa hirrifamu. Kemboon? Dama. Wayyoo yaadamma koo baay'ee sirraa jalqabeera. Sifan. Dama. Dama. Sifan. Dama. Dama tokkittii qabna ishee iyyuu jalaa hirristu. Dama. Maali maaltu maali? Haariin irra qabu. Hin fakkaata dhugaa. Dama gati dhuftee guddaa galatooman. Barumsa irra jirtanii sila carraa gaarii sibbaa ta'u. Milkaa'ee barumsa keetiin. Hayyee. Taphichi baay'ee natti toleera, baay'ee nama gammachiisa, baay'een itti gammade. Hirrifamuun koo sirriidha garuu baay'ee na gaddisiise malee. Tolasaa inni injifata jedhee yaada kenna. Dhumarratti yaadichi taphichi baay'ee bareeda waan ta'eef baay'ee namatti tola. Akkanuma caalatti guddatu jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa keenya isa jalqabaatiin damma keenya ishee tokkittii kana hir'isuudhaan jalqabneerra marsaa lammaffaatiin
eenyutu irritamaa wajjiniin waan ilaallu ta'a. Jira. Jirtuuni? Jirtuu jennaanis. Egaa marsaa tokkoffaa irratti sila isinitti himuun qaban ture maallaqa yookiin immoo birrii 1,000 baankii keessaa qabdu jechuudha. Akkaataan itti qabdan gaariidha. Itti fufaa kanumaanii gaaffii keenya itti fufna jechuudha. Kemboon beelaanitiin addeessa hedduu qabdu kan? Beelaanitiin addeessa hedduu qabdu kan? Gaaffiin irra deebi'uun adeemsisaa jirtu gidduutti na dangogorsiisaa jirtu haa darbu eeyyee. Jibuutar. Jibuutar. Jiitu. Marsi. Marsi. Yaa darbu. Saatarni sirriitti argatteetta. Baank siif sagalee ol qabi. Tole hin dhaga'amu. Hayyee. Sibiran jira. Galii. Dirree Sheekuseen keessatti ayyaanni lama waggaatti kabajamu. Ayyaana maalii fi ayyaana maali? Arafaa. Tokko. Yeroo keessan sirriitti fayyadama. Carraa biraan laadha. Gaaffii guutuu waan hin taaneef hayyee. Arafaa fi Ramadaan. Arafaa fi Ramadaan osoo hin ta'in Arafaa argatteetta gaaffii walakkaa waan ta'eef siif hin kennu maaliif maallaqa na jalaa sassaabaa waan jirtaniif. Akkam daayirektarri keenyaa kennamuuf moo tolas ani kennu jedheen ture. Daayirektarri keenya immoo walakkaa yaaleera kanaa Baanki. sassatiin jedhama. Kenneera hin jedhe. Si kenneera jaaddee. Hayyee Arafaa fi Zaaraa jedhama. Jiitu si biran jira. Alaabaa Afrikaa kibbaa halluu meeqa qaba? 5. 5. 3. Lama. Halluu tokko. 5 jettee bira geessee turte. Halluu 6 qaba. Taanteen jetta jedhee yaadiin ture. Haa ta'u si biran jira beekaa. Biyyi baay'inaan geepha addunyaa fudhachuudhaan beekamtu eenyu jedhamti? Itoophiyaa. Itoophiyaa geepha addunyaa Kubbaa miilaa. Kubbaa miilaa. Naas. Adarbu? Yaa darbush. Adarbu yeroo keessan hin beektan taanaan dabarsaa yeroo keessan sirriitti itti fayyadama. Biraaziliin deebisa sirriitti eegaan ture isa baank siifan hayyee. Sibiran jiraun Kilimanjaroon biyya keenya keessatti argama. Keniyaa. Uganda. Tanzaaniyaa sirriitti argateera tolasaa. Gaaffii Baanki. sibiran adaraa seeraa beekaa adaraa seeraa baanki jedhi jechaa ni jirta. Adaraa seeraa sibiran jira. Eenyu gaafatame gaaffii kana? Biyya Awurooppaa keessa jedhee yeroon keenya hin dhumu. Gaaffii ittiin deebi'a. Siif akkam jirta? Maali sagalee? Ati hin nyaanne? Lakkii hulli nyaatee kan hin fakkaatu miti. Hayyee marsaan keenya inni lamaffaa kanuma irratti goolabameera. Eenyuun hir'isnaa barreessaa. Hayyee marsaa kanarratti tolasaan ba'uu hin danda'u. Kanaaf tolasaadhaan ala hundi keessan hir'isaa of hir'isuun hin danda'amu. Tole ani nan ba'a jechuun hin danda'amu. Kemboon tolasaa ati hir'isuu ni dandeessaa namni si hir'isuu hin danda'u. Gootaa. Siifan jiituu ol kaasikaa. Siifan garagashi. Jiitu garagalchii lafa kaayinaa ol qabaa al tokko hundi keessanuu siifan jiituu siifan dhiisati maaf hamtuu taata silaa baatee miti siif shamarranitti jalqabaniiru yaa rabbi nu baasi jechuudhaan eti anaanna hir'isuun isaanii nafu haala akkanaatiin siif inni uffata gaaffiin
kin qophoofne malee amma kana waan ulfaatu miti. Waan dhufteef guddaa galatoom. Hayyee. Maqaan koo Siifan Nugusee jedhama. Kanan dhufe Sulultarraa. Qophichi baay'ee namatti tola, kan nama gammachiisudha. Sirriidha garuu osoo hirrifamuu baadhee dasna'edha. Tolasaadha fi tolasaa natti fakkaata. Ergaa ani dabarsuu barbaadu bakka qophiin kun osoo akkamatti tufee haala gaariidhaan nama gammachiisaa, aadaa keenya kan guddisu, afaan keenya afaan ijoollee Oromootiif kan baay'ee barbaachisuudhaan jedha. Yaannee marsaa sadaffaa irratti eenyuun hir'ista? Kun ilaalla ta'a. Jirtu jirra. Jirtu irratti kan isin jirra jettanii ni sila. Hayyee marsaa kana irratti maallaqa 800 baankii keessanittu sila 1,000 qabdu ture walitti daamee birrii 1,800 baankii keessaa qabdu jechuudha. Gaaffii koo silaarraan jalqaba. Kimboon biyya Awurooppaa keessatti argamtu bara 2015 hanga 2020tti baay'inni uummataa ishee baay'ee kan gadi bu'ee biyya kami Awurooppaa keessatti argamti jedheera. France. Jitu. India. Awurooppaa keessa adarbu. Itaali. Lutaaniyaa. Si biraan jira Tolasaa. Gurra keenya keessatti lafee meeqatu argama? Qaqqabimi lakkaa'ii. Digdama. Digdama arganii. Jitu. Sadi. Sadi sirriitti argattee. Baanka beekaarra. Si biraan jira. Magaalaan akka addunyaatti afaan Ispaanish dubbachuun beekamtu magaalaa kana. Madrid. Biyya keenya keessallee maqaan ishee jira. Spain. Meeksikoo. Sirriitti argatteetta. Si biraan jira siif beeka. Dirree Sheek Huseen baankiin jenne si argadheera. Hayyee si biraan jira. Dirreen Sheek Huseen balbala meeqa qaba? 8. Sadi. 7. 12. Hayyee. Si biraan jiran kun wal. Qurxummiin Octopus jedhamtu onnee meeqa qabdi? Sadi. Sirriitti argateera. Baank. Baankitti irratti jirtu sirrii. Baanki jedheera Tolosaan. Si biraan jiraani. Gaaffiin ammaa kan kee ture miti? Eeyyee. Abbaan qabeenyaa addunyaa kan Elmaas eessatti dhalate? Addunyaa kanarratti abbaa qabeenyaa guddaadha. Elmaas jedhama eessatti dhalate? France na fakkaatti beeksisa kan kalaqame. Ameerikaa. Gaaffii kana ittiin deebi'a. Yeroon keenya asumatti dhume eenyuun ayirisu? Barreessaa. Amma gaammarsaa kanarrattis gootni keenya obbo Tolasaan eebbifamuu hin danda'an. Kanaaf Tolas abbaa feete yaarii. Kimboon? Ofirrisuun danda'amu? Maani daddafaa. Jitu. Anaakee. Maani garuu akkaataan keessan kallattumaan shamarran hiristanii ofii hafuuf qabdu moo? Maali wanni isaa? Baankii jechuudha. Baankii lafa gaarii turte isheenuu? Tokko isin nyaachifte isaa fi itti qabamte? Hayyee gaa kabajamtoota daawwattoota keenya hirisuun keenya ammas akkuma tuteetti jira. Ani Jiitu Tarrafaan jedhama. Kanan dhufe magaalaa Sulultaarraa. Qophiin kun baay'ee namatti tola. Hedduu itti gammadeera dhufu kootiif. Hirrifamuun koo sirriidha. Baankii waan hin jenneef hin hirrisan. Walaaboo injifatee yaada.
turtiin keessan abbaa fi qophii keenya hir'isuu waliin haa ta'u kallattumaan karaa tapha keenyatti deemna jechuudha. Keemboon sumarraan jira. Marsaa kanarratti 400 qabdu. Sila 1,800 qabdu. Walitti 2,200. Gaariirra jirtu. Wajjin hin gallamni silaarraa. Sibiran jira gaaffii koo silaattan deebi'a. Abbaan qabeenyaa addunyaa kanaa Elon Musk eessatti dhalate? Jaapaan. Adarbu. Itaalii. Hin arganne Afrikaa kibbaa. Sibiran jira tolas. Pilaaneetii kamtuu biftuutti dhiyaata yookiin immoo siqa? Adarbu. Maarsi. Meerkurii. Ayyee. Sibiran jira beekaa? Haroon lukkuu waggaa meeqa lakkoofsise? Waggaa 100. Jaatam. Waggaa 500. Waggaa 990 ol. Sibiran jira wal. Alaabaan mootummaa gamtoomanii halluu maal qaba? Diimaa magariisa. Adarbu. Halluu lama qabaa adii fi Keemboon sa'aatittiin kun sibira geessee ammas dhumte. Maaloo yare? Inni irris namni? Eeka. Miti? Ayyee. Eenyu hirrifamu? Egaa marsaa kanatti kan qaamaan arganne miti? Miti irri? Kanaaf? Yeroo taane. Hundi keessanuu inni hirrifamtuu jechuudha marsaa kanatti. Tolas. Abbaa see arge. Haaluu sitti baatu amma. Jedheen abdadha. Eeyyee? Keemboon? Turi beeka al tokko. Keebii jedhe saayyuu. Kenna. Keebii jedhe. Waan na jaallatu. Ilaalla. Yaadata. Beeka? Keemboon. Keembooniif beeka lama barreeffamaniiru. Miti? Mee hundi keessan ol qabaame? Sirriidha miti? Beeka. Eme? Keemboon lama barreeffamtan. Kanaaf marsaa kanarratti eenyu tirrisaa yoo jettan haala tapha keenyatti nama marsaa kanarratti gaaffii baay'ee deebiseetiyyuu silaa deebisuu danda'a. Kanaaf carraa isuma silaatiin san marsaa sadaffaa keenyaatiin Tolasaadhaaf illaadha. Tolasa. Sinumti irrisa. Wanti ulfaatu. Inni ulfaata? Lakkiin ulfaatu. Egaan ulfaatu. Lakkiin? Fedhiidhaan hin danda'amu. Kanaaf Tolasa. Yeesilas. Yaada keen jijjiirtamoo? Jijjiiru itti maafuftu. Beekari? Habaata. Isheen iyyuu ba'uu barbaaddi kanaaf miti? Beekari? Maali? Nan ulfaadhaan fuula kosi sodaachisee moo? Maa deemuu barbaadde? Tokkitti ati jirta. Mana sadan kana keessaa osoo baasnee maa rakkoo qaba? Didaniiru. Qobaatti nagatte? Wayyaare? Wayya. Baay'ee galatoon beeku. Ishee guddaa galatooma sinillee. Maqaan koo Beekar Isheetuun jedhama. Kanarraa dhufee Sulultaarraa barattuu kolleejjii waggaa arfaffaadha. Qophiin kun baay'ee namatti tola. Haaluma kanatti fufa. Tolasaa jedheetan yaada. Tolasaan baay'ee cimaadhaa fi baay'ee jabaadha isan jedhee yaada. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya hir'isuun keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Marsaa keenya hir'isuu isa dhumaarra geenyerra dhiira sadiitu qomool qabatee jira. Marsaa kanarra hanga ammaatti shamarran hariyanii qobaatti hafaniiru. Mee amma wal ilaallaga. Ana hir'isu moo eenyuun hir'isu? Wajjiniin waan ilaallu ta'a. Keebii jedheera. Obboleessi keenya. Baay'ee nan jibbu. Nan jibbu miti. Haalli isaa hin fakkaata. Si biran jira Keemboon.
Dhaabbanni bilbila koodii 3310 oomisha dhaabbata bilbila kamiiti? Nokia. Nokia. Sirriitti argateera. Baanki. Bank. Sibiran jira. Ardiin hemisfera arfanuu qabdu ardii kami? Awurooppaa. Afrikaa. 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 Ardiidha miti? Afrikaa. Afrikaa. Bank. Dogongorsiisuuf yaaleen ture. Akka jedhuuf. Cimaa. Cimeera. Hayyee Afrikaadha. Sibiran jira. Fincaan guddichi Anjeelaa jedhamu biyya kam keessatti argama? Adarbu? Switzerland. Switzerland. Brazil. Venezuela. Yes, Venezuela. Venezuela. Yeah. Kembon? Sibiran jira. Ayya. Akka addunyaatti gammoojjiin inni guddaa eessatti argama? Afrikaa. Sahara. Neebi Kalahariidha. Neebi Kalahariidha. Amazon. Antarctica. Sibiran jira tolasaa. Ayya. Magaalaan guddoo Ireland eenyu jedhamti? Irlaand. Adarbu. Gaaficha. Al tokko. Silaa gaaffiin irra hin deebi'amu. Ayirlaandi. Stookholm. Ireland uummata. Dubaaliin. Ayyee. Alaabaan Olompikii halluu meeqa qaba? Halluu 5. Halluu 5. Bank. Halluu 5 akka jedhee yeroon keenya dhume baanki jetteerta. Siniif qabama. Hayyee marsaa keenya isa dhumaa kana. Eenyuun hir'istuu amma wal ilaalla. Hundi keessanuu barreessaa. Marsaa kanarratti 600 qabdu. Marsaan inni kun maallaqaaf waan ta'eef ebeluun inni rifamu jechuu hin dandeenyu. Kanaaf sadan keessaa abbaan tokko dirqaman ba'aa jechuudha. Tolas, mee ol qabe. Kembon? Tolas. Tolasa. Tolas. Amma asitti baattee dhuftee dhumarratti dhalli namaa kanuma gaa kunoo. Jabaan jaallatan. Jabaan jaallatan. Egaa akka kiyyaatti osoo maallaqicha illee ofii sassaabbatte baay'ee natti tolatu. Garuu immoo Siyaasuma bara kanaan tokkana. dhuguma dhugaa isa fakkaatamni maal si dhagaame? Baay'ee. Eenyutti qabamte garuu? Abeelatti ta'uu yoo hin ta'in akkasumatti isaan akkanaan cimaa ta'e waan beekaniif. Dhumarratti maallaqa fudhatu bu'ee. Gaafii dhumarra jiru isaa isarratti na sodaataniiti. Egaa sagantaa kwaarratti dorgomaa cimaa turte waan dhufteef guddaa galatoomii karaa gaarii. Ayyee. Maqaan koo Tolasaa Lataan jedhama. Qophichi baay'ee bareeda. Wantoota adda addaa irratti xiyyeeffata waan ta'eef akka namni waa sammuu keessatti qabatuuf gargaara waan ta'eef jeneraal naawolojii waan ta'eef baay'een isaa sanaaf baay'ee gaariidha qophiin hir'isu namatti tola. Oo hirrifamuun kiyya sirriin turreeyyuu maaliif ani baay'een deebisaa ture isaan irrattu ani nama hin hirrifamne fa'aa ta'eetan ture yeroo lamaa fi sanaaf jarri kaa Amil kaanii na hirrifatanii ani wala bu'aan injifatu natti fakkaata. Namoonni yeroo baay'ee waan irratti nan argaa dhufuu ni barbaadu. Abdiin kutii yaalaa carraa argatanii karaa telegiraamii faan galmaayanii achirraa nuu galmooftan gurmooftanii wanni jechuu dandeessu appelaayiit gochuu dandeessu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya marsaa isa dhumaa maallaqaaf isa quun walitti godhatan bira geenyeerraa oolaabuuf Kemboon. Neeti? Kemboon. Nyaata? Beekamaadha. 2,800 qabdu baankii keessan keessaa. Egaa abbaan fedhe yoom qarshicha fudhate ani keessaan qaba miti?
Miti? Rabbi waliin. Ayi kara gaaffii keenyatti deebina. Gaaffii tokko sin gaafadha. Ati hin deebisne taanaan waaluun dirqama deebisuu sirraan eegamu. Garuu yoo deebiste siif qabamaa jechuudha. Tole? Gaaffii shanan sinii kenna. Kenboon? Sirraan jalqaba. Qophiidha. Ayyee. Baay'inaan addunyaarraa buna dhuguun biyyi beekamtu biyya keenya. Ameerikaa. Biraazil. Lamman keessan iyyuu hin deebisnee Fiinlaand. Ayyee. Oolaabu. Maqaan keenyaa qabamuu dideera. Jedhaa hanga ammaa bira darbeen ture. Yaa nama keessatti seera. Loonaan sinira. Ayyee. Ifti aduu lafa ga'uudhaaf yeroo ammam itti fudhata? Waggaa tokko. Waggaa tokko guutuu amma isheen naannoftee nu bira geessutti nuti duune sekondii 8. Ayyee. Kenboon pirezidaantiin Oromiyaa inni ammaa eenyu? Obbo Shimallis Abdiisaa. Obbo Shimallis Abdiisaa. Ayyee. Sibiran jira. Geeba Afrikaa isa baranaa irratti kilaboonni 2 Itoophiyaa bakka bu'anii tapha sana irratti ni hirmaatu. Kilaboonni kun eenyuuf eenyudha? Qidus Goorgisii fi Faasil Kanamaa. Qidus Goorgisii fi Baahir Daar Kanamaa. Maallaqaaf waan ta'eef walakkaan hin kennamu. Ayyee. Sibiran jira Kenboon. Naannoowwan Ameerikaa keessatti argaman keessaa isheen xiqqoo yookiin immoo naannoon xiqqoo eenyu? Adaru. Ardii Ameerikaa keessa moo magaalaa Ameerikaa keessa? Naannoo asheetti jechuudha. Kaalifoorniyaa? Rwanda Island. Ayyee. Siifin kennamti isa jalqabaa carraadha isaaf kanan laadhe. Namni yeroo jalqabaaf addeessa irratti qubatee eenyu jedhama? Gaaffii salphaa. Adarbu. Maqaa isaan dagadde malee waliin turre yeroo dheeraa. Waliin turtan. Numaayyuu laaqana wajjin nyaatanii dhuftan. Laaqana anaa dhufe. Armstrong jedhamu. Maqaa keenya arraba keessan irra ture. Ba'u didi. Baraneetu. Biyyi yeroo jalqabaatiif waancaa Afrikaa qopheessitee biyya kana. Gaaffinni silaa kan eenyu ture jalqaba kan gaafatanii? Kan isaa ture. Eshi. Biyyi yeroo jalqaba waancaa Afrikaa ture. Waancaa Afrikaa yookiin geeb Afrikaa. Sudaan. Sirriitti argatteetta. Baanka kan jenne. Ayyee. Suuraan Moonaalizaa biyya kam keessatti argama? Paaris. Firaans Paaris. Faransaay yookiin Paaris. Sirriitti argatteetta. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya hirrisuun keenya akkuma itti bareedee kanatti asumatti goolabame. Oolaabuun jedheeraa sirriitti. Jedheeraa maa gaddi tere? Fi Kenboon qoma ol qabatanii dirqama namni tokko hirrifamuu waan qabuuf yookiin immoo dirqama namni tokko mo'achuu waan qabuuf Kenboon gaaffii 5 gaafatamee gaaffii 2 deebisuudhaan marsaa yookiin immoo hirrisuu torbee keenya isa kanaffaatiin maallaqa baankii keessa jiru akka jiruun fudhachuudhaan mo'ataa torbee keenya kana ta'eera. Hirrisuu ammas. Inni hirristaa? Jalqabayyuu hirristeetta beeku. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya hirrisuun keenya torbee isa kanaa kana fakkaata ture. Torban sagantaa biraatiin keessummoota biraatiin hanga walitti deebinutti torbeen keessan torban nageenyaa torban jaalalaa akkasiniif ta'uu ni hawwina nagaa ta'a.